namni arra callisees ka itti gammadelleen ka irraa calliselleen ka osoo arkuu ka waan hin arkini tehelleen seenaadha seenaan isan irraa barakatu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawaasa keenya qaarraan tan asii walitti qabamne lillahi summa littaariikh rabbiif jecha eegas immoo seenaadha. Namni arra callisees ka itti gammadelleen ka irraa calliselleen ka osoo arkuu ka waan hin arkini tehelleen seenaadha seenaan isan irraanfattu. Arra alhamdulillah rabbiin sheekan babbareedaa kana wajjin asin nu qabee wali qabamnee waamichaa dabarsuudhaaf dhufuun keenya sababa waa hedduudhaan dhukkubsanneef laala akka nama humaatitti ni dhukkubsanne ilmuma namaatii waan akkanaa walirra dalagaa nuun ja'ani tan lammaffaadhaa akka sabaatitti dhukkubsanne sa ummatuma dhaloota tokko kanuma afaan tokko kanuma abbaa tokkooti akkana wal godhaa jedhan kasadaffaadhaa ka kanarra hama akka amantiitti dhukkubsanne ummata amantii akka himatu kan islaamummaa waliin qabu saniitu akkana wal godhaa akkana walirratti hojjetaa ja'ama dhukkuba karaa meeqaatii bakka tana walin nu fide jechuudha. Saniif wanni jennu rabbi ragaa isinitti haa ta'u dachii samiin ragaa isinitti haa taatu malaayikaan nu dhageessullee ragaa isinitti haa taatu wanni isiniin jennu rabbii keessan sodaadhaa arra qalbiin kafayyaan qabnelleen isinirraa dhukkuba lammaffaa isinirraa dhukkubsachuudha jira kafayyaa qabulleen deebi'ee isinirraa dhukkubsachuudha jira waan takkaa gurri namaa hin dhagayin sharri hamtuurraa takkaa ijji namaa hin arkin takkaa qalbiin namaa hin yaadin sanii arkaa jirraa dhalootuma ganaa dhufuuf jecha ilmoo keessan zarii teessan ilmoo isin booda dhuftu ilaa guyyaa qiyaamaatti hortee teessan yaaduudhaaf jecha harka ammatti keessaa fudhadhaa Allahumma shahad rabbi ragaa haa ta'u dachii samiin bakkirra dhaabbannu tun magaalaan tun warri daawwatu kun ragaa haa ta'u dhaamsa gabaabaa anis kanaan dabarsaan isiniin ja'a. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.